Gaafa dhuftu immoo bakka akka eessatti baddeessin? maal beenna Addis Ababaan ture jetti bar maal beenna silkiin qabdu sattattee badde mana namichaati. Mucaa waggaa lamaanis ta'e badde maalitti beennan. Deebitee immoo gaafa siin deebitu maatiin maal godhu namichaan na hittu malee jettee dirqamaan ofiisittee kalas waan godhannawanii maatiin biyya alaa deemsisan. Gaafa deemtee tochi kunoo maatiin koo kadhatee haati koo kadhattee na deemsiste. Seenaa abbaa gootii Gizeen qabu, gizeen qabu. Saatiin fixiriitii gizeen qabu, moyitii qabatu. Fixeen kaa goyi fixeen kaa. Afitatu qoy. Maal miyuutii asan jira bar ilaa dhaggeeffatu. Rakkoon qabu. Ansiifuuf sa'a miyuutii godhattee fixiri kennitee dhufta. Ana san jira rakkoon qabu. Anatu si eega. Sii galee anatu si eega. Rakkoon tokko hin jiru. Fixadda Salaamuddin. Mucaan nama sammuu hin qabne nama saafuu eessumaa hin qabne saafuu nama eessummoonni warratti beektuudha bara nama kabaja qabu meeqatu jira nama waggaa iddoo isheetti olii sa'uudhi. Yaan bilbila feessumas kan beektaa. Tokkummaa mucaan kun amma afaan na balleessaa jira. Himadhee fixee booda himatu biraan deematu. Atis hin dubbatattaa bar. Atis hin dubbatattaa bar. Isa qofa miti bar. Atis hin dubbatattaa. Waan inni dubbate hin dubbatattaa atis. Kunoo hanaana ta'e dambe kunaan jette amma wajjinan turetti anaan finfinneetti waliin turte anaan naa barreessitee ashokkaa jechuudha. Mucaa kana dubbiseen dadhabee qaamaan an beeka finfinneetti naa waliin turteetti an finfinneen naan jette ate dagaruu jechuudha. Har'a beeka naan jette aareen jedheette garuu aariidha sun rakkoon qabu shaareen jedhe jette malaan ijoollee qabachuuf waan jettu kaafteetti fuula laan bittu buri mi'a. Ijoollee al tokko waan uummataa ibsaa ijoolleen kun obbolaa tiruudha. Afrikaa fi isheen obbolaa tiruudha inni Dubaay jira. Wasilli isaa tokko mucaan tokko as jira kan deessaa feesbuukiin isaa jechuudha. Saawudii jira. Wasilli isaa Suudi Arabiyaa jira lakkoofsa nan qaba jechuudha. Kan waggaa dheeraa Suudi Arabiyaa keessa jiraate jechuudha. Kanaafi mucaan kun obboleessa turuu itti barbaadetan ammeenya biraatti hin fudhatina. Haadha tokko abbaa tokko irraa warra dhalatan waan ta'eef ammeenya biraatti akka hin hubanne jechuu barbaadetan. Let's go deemi haasawa Afrikaa kana amtuutti hin fudhatina. Wama dhugaa hima maaliif dhiiga ani itti naannu. Utuu isin namni ajjeese isuma gumaa irraa kaffala ajattus gaarumus. Isumatti irraa kaffala jechuudha. Asaasaa obboleettii dheedhee haasaa nama wajjin dhalate waan ta'eef isa muddee jennaan haasa'e malee haasa'uun kun tarii ta'uu danda'a. Garuu morma sagee akka dubbatu ta'uu danda'a. Itti fufi let's go ahead. Kanaafuu haa tokkeefoo an birrii isin nyaadhee fi ana dhabdee ana himachuudhaaf ola baatu weessummaa mummaa bilookte gaafatti dawwalamaa biratti joofte wasiilamaa biratti joofte. Ijoollee koo addunyaa koo kan biraa maa biratti joofte an birrii isin nyaadhe ana himachuuf miidiyaa dhuftee boossee tokko ana himachuuf immoo haati koo kadhattee biyya laana ergite jettee boossee akkana jettii rabbi rasuuleedhaati. Astagfirullah haadha koo boossee kadhattee si ergitu maal qabeenyuu gaafadhu boosiin gaafadhu jireenya maatii kootii boosiin gaafadhu isaa. Natti meera jireenya maatii. Jireenya jiraatanu. Viidiyoon kadhattee na deemsistee deebiidhaa liqeeffattee na deemsiste waan qabdu gurgurteen jedhee dhugaadhaaf viidiyoon kadhattee na deemsistee deebiidhaa. Akkas jettee dhuguma akkas jettee qoy obsi maayikiin sirratti qabnaa obsi afitu ilaa obboleettii koo dhugaa keessi barbaada. Inni rakkoon qabu dubbata inni sitifaan dubbatiin nutti himate isiis ganaan gaafadha isiin ganaa dubbatatti waan ta'eef ati natti dubbadhatti. Okay kanaafuu mucaan nama walumaa galatti mucaan nama fuuloo barbaachaaf jedhee as bahee maqaa obboleessaa maqaa ho'isumaa maqaa maatii salphiseera malee maatii rakkina tokko hin qabdu gara maatiitii rakkina hin qabdu. Waa'ee birrii isin nan deemsi jettu ammaa moo fedha si maatii hoteelli geessite gaayyamaa ittiin da'uun keessa baate baadiyyaadha nu beektan. Anabdii Alaamuddin hin qabu birrii kan koo ittiin dhaga'i birrii kan koo baarzaafii dhaabbatu lafa naaka kan koo baarzaafitti yoo guyyaa badu warra balkaafaa akkuma kan Alaamuddin naan kaffalu kan koon barbaadu ishi jedhanii kan si waan fedhe achi kaffalanii fi birrii kuma dhibba irraa liqeeffatan gaafan deemu. Okay, deebistee na himachuudhaaf miidiyaarra dhufte birrii kuma dhibba sadii ta'uu Rabbiin biyya Itoophiyaatti biyya kanaa nagaan nagalche mucaan kun guyyaa gaaf tokko finne horii tokko qabee hin beeku. Baarzaafii dhaabuu miti biyya namaa kana Rabbiin adagama kanaatiin haadha guyyaa. Ayyee. Irratti qabna. Muhiitiin irratti har'a dhuftee sofnishi. Muhiitiin irratti qabna. Tokkoon tokko muhiitiin irratti qabna. Kanaafuu jennaan tokkuma amma birrii. Irratti qabna. Nanda keessa nu moritara irratti qabna moritara. Muhiitiin irratti qabna. Gimaatu. Narratti qabin muhiitii. Irratti qabna ani tanba irratti qabna. Moritara irratti qabna annani ma gaafa irratti qaba annani ma na dhageesse waan ta'eef an obboleessa siiti.
irratti hin qabina tuutana dhaggeeffadhaa. Ati dhaggeeffadhu obboleetti tokkoffaarratti ijoolleen dhaggeeffadhu na dhagaye yeroo jalqaba na dhagaye. Ilaa wannan sitti himu amaanaa guddaadhaan sitti kennadhu aniifati biyya tokko namni hedduun na beeka namoonni gurguddaan hedduun na beekan. Intalli biyya isaa akkanaa kanaan hin jedhamne akkan hin madaalamne akkan miizanarra hin teenye adaraa wannan sitti madhu adaraa akkan an si qofa osoo hin taane akka uummanni naannoo garaagaraarraa na daawwata jechuudha na laala jechuudha akka uummanni biyya naannoo garaagaraa naannoon isaa akkasaa akkan hin mazanamne miizana isaa irratti na eegi rabbii jedhiiti rabbumaan sodaadhuuti yoo rabbiin sodaatu akka bu'ee deemuun itti dhiyaata rakkoo hin qabu tokkummaa tokkoffaarratti aniif isinis qulqulluu jiru himna ishee soba tokko maatii gooti kanan godhee sanan godhee nu hundinuu wanti nu maatii keenyaa goone jiru tokko gizee tokko na dhagaa nu hundinuu maatii keenya mucaa kana armeen kiyya waggaa kudha nama barsiiste jechuudha tokko ani ammoo maatiin kiyya wallaahi kunooti innis ani waan maatii kiyya irraa caba jiraarraa waan hafe anaaf maatiin kiyya waa tokko wanti jara na godhin jiru gaafa neerumusi abbaa kiyya nangale dadhabe etuu nangale du rabbi hirmoo tokko natti kennina lamii hargadhee booddee harka taa'ee cinqamu korredeen walitti gatee bade jechuudha haariirraa waan ka'e jechuudha namni haarii waa keessan galiin hin jiru dhiisee badee ishi maatii isa kamii dawwalta oo maatiin keessi yaadanii ati qofitti maatii keetti yaaduun firee tokko hin qabu haadha abbaan kee jechuudha obboleessa warra isaatiif na kenna obboleessa warra isaatiif jechuudha soddaa isaatiif warra lama qaba abbaan koo haadha koo malee warra biraa qaba kanarraa waan ka'e aarii kanarraa waan ka'e dhiisee badeera baduun na bicheeraan hin baane haarii nan galeedhe dahee guyyaa lama mucaa baadhee dhaqee firmaa koo naafuu dhabbaa koo lakki gonkumaan galtu haarii dhiisee badeera kalas maaltu dhufa isan badee dhossaan jiru ani ilmoo san qabu immoo poostii koliyyuu fikir kan jedhu jala viidiyoo mucaa kootiiti kan jiru hani ilmoo kiyyaa haadha kiyyaa olitti lubbuu kiyyaa olitti jaalladha yoo barbaaddan tokkuma laffummaa irratti baarzaafi dhaabbadhee biyyaa ba'uun barbaanne guyyaan gaafa dhaqee paaspoortii galmaa'u jechuudha utuu mana hojii mana shaayina maqaan siraa hojjedhu sababa mucaa kanaan Addis Ababaa deeme harmeen kiyya wanti sinatti baastee amma qaba dawwaltanii gaafachuu dandeessu amma mataa kiyyatti nama dalagatudha qansiraallee yoo ta'e mana shaayina maa hojjetadhee ilmoo kiyya daara baafadhaa ofii kiyya nama daara ba'aa turedha. Sabai kiyya namni beeka hanaan kun guyyaa lama taa'u naa wajjin turteetti sabai koo beettisiin lama sanatti jechuudha. Nama obboleettii moo obboleettii haadha si biraan ture. Kanaafuu deemsaaf inni qeechi taa'ayyuu malee waa'ee ammatii keetii naa dhuftiin taa'e malee iyyuu danuun teenyachi. Kanarraa waan hafee soomnee asitti haadha gootii kana godhee abbaa gootii kana mucaan kun wallaahi tokkuma isa qubnaa gara guyyaa gaaf tokko haadha kiyyaaf jabbii tokko geeddare badhaasa qaba mana barumsaa irratti mucaan kun gaaf tokko harmee kiyya dhukkubee birrii nuu liqee seennaan nu dhoowwate gaayaa jechuudha. Harmee keenya dhukkubee kiniini bituuf. Inni nama kanaa asirratti maa maqaa keenya tolfanna dhimma keenya dhumnee kaane isan moo amma maallaqa waa'ee maallaqaa ammoo waa'ee maallaqa isan ittiin deeme wallaahi dantaa tokko hin godhanne tokkuma dheengadda raamadaana qabaatti asirraa eessuma kootiin sababa isaa wal lolee jira. Sababa deemsa isaarratti obbolee eessumni keenya jechuudha yoo ajjala jiraate nu haadha ga'u. Birrii 50 haadha kiyya liqeessee dhufe araba kiyyatti dawwaleetu arabni kiyya nagaan taane jechuudha. Ijoolleen kiyya biyya waan aannanii dhabdee birra harkaa fuudhaan agalchaa jennaan arabni wallaahi afaan isaatiin aannan biyya keessanii birrii meeqanaan jedhe. Amma jiini dhumutti na eeggachuu didee jechuudha. Amma jiini dhumutti na eeggachuu didee sababa sanaan jaraan lolee jira tokkoffaa. Birrii isan ittiin deeme sana waa tokko irratti hin lakkoowwanne tokkuma gaafa barbaade waggaa lamattis waggaa sadeettis naaf kaffalu sababa haadha kiyyaan deemsisanii sababa waa tokko naa godhee miti hidhamees ture mana hidhaas galaan ture guyyaa gaaf tokko mana hidhaa jege dugee sadii afur faan hidhamaan gizeen sigmoo jiru jechuudha mucaan itti heerume waliikuu irratti afaan darbee nama meeqa wallolee sababa isaa guyyaa gidduu guyyaa 7 fa'aa guyyaa 8 fa'aa hidhama isas ta'ee abbaan kan koo dhufanii maal taate namni naan jedhu hin jiru garuu gaafa biyya namaa deemu maallaqa naa ergittiin hin deemu. Rakkoon qabadee maddeen fita. Keessoon noo fite si. Qabadee maddeen fita. Keessoon noo fite annan bu'aa bayeera. Okay, amma kana godh. Amma alaamni kun bayi. Somni mataa nama boqotaara. Wallahi nama ba'a. Koi alaamni. Somni nama boqoteera. Akkasumatti. Alaamuddin. Wayitu jira. Turkiin na qabaara koppiliin godhu. Waan tokko. Namni nu ande. Nu jala jiraachuu danda'a. Dubartii nama soqu. Namni nu beektu jala kana hoo jiraatan koomitii barreessa. Waa tokkotu jira. Okay. Waa tokkotu jira. Waa tokkittiin si gaafa. Waa tokkittiin si gaafa. Waa tokkittiin si gaafa. Ati qalbii uummata kana qalbii uummata dhukkubsatee kana mucaan kun miidhamaa daraba miidhaa miidhuuf bidiisuu siin baasettee ol dhugashite miti. Yes, kanuma yes. Kanas kana kan barbaanne kana uummanni bare. Waan miidhuu dhiisuu bare.
Waa'ee Oi, keenya kan waan mukti isin tonu itti fiti ati Tokkuma mucaa rakkina qabaa rakkina koo wanti kan irraa dhaga'i. Irraa dhaga'i. Dhimma keenya mucaan kana ila keessaan isinii dhuma. Oi, waan isinii gaafadha. Wallahi uummanni koo inaan jedha. Teessuma irratti hin bilbila amma mucaa teessuma nama teessuma hedduu kan irratti nan bilbila gadhaa. Jajjabti deemee irraan ga'ee keessaan Wannan birra. Koi. Keessaan fitadhu ayyee. Ayyee keessaan fitatin. Ayyee keessaan fitatin rakkoon qabu ayyee. Rakkoo boosse sanaaf ijoonatti himi. Namni mana kana foloo godhaa guys. Namni rakkoo boosse sana ijoonatti himi. Ati sana qofatti hima. Rakkoo si boossise sana. Akka mucaan kun qabame maallaqni kiyya birriin kun 300 fi birriin kun 37 irraa naa fuudhamu. Wallahi naafa fuudhamu dafqeen hojjedhaara. Kushiinaa namaa keessa bulee harka qorra keessa hanga saa 10 wajjiniin deeme bakkee bulee. Kanumaaf Kuma ammoo. dhibba sadii waayee. Birrii kuma 37. Birri kuma dhibbaa itti boossee obboleessa keessa birri kuma dhibbaa birri Kuma 300. Dhaga'i tokkuma birrii kuma 300 fi birrii kuma 30. birri kuma dhibbaa obboleessa Akkaawuntii wajjin. Akkaawuntii isaa wajjiniin ifti akkaawuntii arabni galchi fayyaa isaa harkaa guuriin funaanii sitti erga. Guyyaa lama kuma dhibba. Koi. Dhagai tokko rabbee rifileessan. Waan gaafa alamdiin naawusan. Alamdiin naawusan yeroo tokko. Alamdiin naawusan yeroo tokko. Ayyee. Dubbadhu ishee. Sekeendii tokkotti wanta sitti maddu haasaa ragaaggatama haasaa mi'a haasa'uu barbaadde. Kana miti. Haasaa ragaaggatama kana laamuddin. Dhagai eessuma koo keessaa wasiila koo keessaa nama obbiratti qabattee wanti kun akkami ijoolleen kun akkami mucaan kun dhuguma biriitii fuudhee intalli kun biriitii kenneetti maatii biratti mucaan kun fudhatama qabdi mucaan kun isin biratti fudhatama qabaa jedhii dubbadhuuti. Akkasuma godhi malee mucaa kana ijoollee irratti natti nama sabuu beekuudha bara. An nama soba akkasitti. Ayyee galatoom yaada sirrii jette. Feesbuukii gosotaan ergaa eessumawwan keenya. Ijoollee kophee godhaa qabaa jira. Guruppii deemfidaan. Takka uumidhaan miidiyaa irra taa'etti kana ishii ijoolleen illee bu'inaan jedhaaru anna dabbareeraan amma namu. Ayyee dhaggeeffadhaa gaafa. Humni miidiyaa keenyaa jabaadhaa waa tokko jalaa dhokachuu hin danda'u ragaa waliin jechuudha. Ragaa waliin waan barbaachisaa ta'e waan miidiyaa kana irratti ta'u kamuu miidiyaan hordofuu danda'a. Miidiyaan kun miidiyaa uummataati. Kanaaf fooloo godhachuu hin dagatinaa. Imimmaan waggaa tokko bu'aa turtan guyyaa meeqa fayyaa jalatti boossan jechuudha. Mucaa kana jalatti. Kanaaf miidiyaan tokkummaan miidiyaa uummataati gaafa jennu rakkoosi utuu rakkoon jiraate furuufis qophii. Hin rakkatee qofa dubbachuu koo qofa miti jechuudha. Rakkoos qabdi taanaan akkuma rakkoo dubbadhu furuufis qophii waan an ta'eef jechuudha. Nan danda'a akka hin danda'uuf hin beeka waan ta'eef. Namoonni mana kana fooloo hin goone mana kana fooloo gochuun dagatinaa. Taappiin dagatinaa. Okay. Intalli kun nan rakkadhee jettee bu'aa jirti. Obboleessa Laamuddin immoo seenee silanatti bilbilanii maqaa haadha kiyyaatu badee mucaan waan rakkatte hin qabdu. Beekaa tiiktookii fooloo guddifachuu jettee nan rakkadhe jettee boossi waan rakkatte tokko iyyuu hin qabdu. Eessumni kiyya achi jira gaafatee ture. Hin sobdii maqaa haadha kiyyaa maqaan biyya keetii badeera tokkuma falmadhuu naan jedhe mucaan. Obboleessi jechuudha. Isin waan kana boo'icha isii kana waan quba qabdu natummoo suudii fide jettuu nagaa gaafadhaatii eenyuun akka taatan maqaa keessan dubbadhaati itti fufaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ndame video banadha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video rakkoon qabu baga jiraatanii galatoomaa jazakallahu khairan jenna. Yaaqi waan kanaanis dhaga'ee nama baay'ee natti ergaa ture waan. Alto kun absa. Mucatti deebii mucatti sirriin ta'u kun. Obboleessi miskiinni dalagatu kun illee maqaa isaatii jedhee waan eenyu dhabaa jira jechuudha. Deebii mucatti modii sarrii ilaalaa naa galchaa itti fufaa dubbadhaa ammas hin deebitutti. Natu fidee ture kan isin obboleessa mattusi kun imannaan ta'u kun beekumsa akka kanatti maqaa nama balleessanii haati kan koo kan siraa hojjetti jechuun sirrii miti. Isin eessuma miti obboleetti obboleessi. Mee dura eenyummaa keessa nu ibsaa isiidhaaf maal akka taatan nu ibsaa jalqaba. Ana isumatti oolti haadha siit obboleetti kiyya. Haadhaanis abbaadhaanis obboleetti kiyya haatisi jechuudha. Nata sirraa Natu fiizaa dubbatee fi erga siin ji'a ja'a jettu ji'a ja'a maalitti waggaadhaa ol jirti bakka kana beektu. Amma waan kana anis miidiyaadhuma irratti argee mucaan nagaa boosii jedheetanii dura bu'een ittan bilbilee ennuun bilbilee jedhu zim jettee bilbila narratti cufte. Narratti cuftee kaate bilbiluma fayyaa hodhattee qollooftee ofirraa. Bilookii sin goote haa. Inuma qollooftee bilbila biraatiin isitti yaalii jennaan kolfite hanga kanaan booda deebeen arabatti bilbilee jennaan.
Awwaay kanaasitti hin dubbanne arabattis dura bu'ee dubbachuun guyyaa hin ta'u tarkaanfiitti fudhachuun jedhee tan inni dhiisee dhuma amma deebiin rakkoo bilbila biraatiin itti yaale. Dadhabee tan gaafan dayaatti yaalee dadhabee jedhu meerri bilbilan gaaftu maal taateen jedheen itti bilbileen arabasiitti. Itti bilbilaan an mana hin jiru wayita galee jedhanii itti sii kennaa naan jedhe. Hayyaa ta'u ishee jedheen ammas eegee turee ka'een ammas deebisee itti bilbilee jechuudha. Gaafan itti bilbilee jedhu maali itti sii keessaa qoy jedhe. Hayyee jedheen keessa taa'ee bilbila keessatti mantaa'u fuudhee itti naa geessee hodhu haasa'ee jedheen. Isa ko itti haasa'ee jedheen jennaan obboleessatti na beeka gaanni. Otti haasa'ee jennaan hanga kanaan ofirraa an kiyyaanan bilbilaa fi cufadhuu deem jetteen. Kanan dhagaa jiru jechuudha jawwaala keessa taa'e. Hamma bilbiltee heegee dadhabee hanga kanaan namni hedduu margee fuudhee suuraa kanaan itti ergaa kalas waan godhu dhabee akkuma godhu dhabee amma sarabatti sariifadhee waan kana himuurra jedhee man dhiisee ofsumaan taa'ee itti deemuu wayya jedheetu man dhiisee wanna taa'aa jira jechuudhaan. Garuu ani isiin bahuun nama baargaa warra kaanillee gowwoomsuu dandeessu na gowwoomsuu hin dandeessu harkatti cufsiisuun nan danda'an. Suutuma jedheen cufsiisaadhaaf ani itti qophaa'ara malee eega fiddani yoo nama dabattee akka maqaa namaan balleessinetti namni wallaahi eessarraa Dubaay amaanaa tokko itti kennaa isiin dubbachiisu amaanaa tokko itti kennaa an dhalataa biyya keessaniiti biyyi koo aadaa duudhaa safuu of danda'e kan mataa isii qabdi kan Oromoo irraa addatti baay'ee ulfaataadha jechuudha safuun baay'ee guddaadha naannoo keenyatti hin beektanii waliin beekne kan barbaachisu eega biyyaaf iddeetta ta'e akka eessumaatti maqaa obboleettii keetii maqaa soddaa keetii eeguun dirqama keeti maqaa biyya keetii eeguun dirqama keeti ina jajjaa akkas jettaa yoo siin didde araba beeksiftee gara biyyaa deebiftaa jechuudha hin dandeessa harka kee jirti ansitu fiden seene malee